Seenaa dhugaa kana dhaggeeffachuun ulfaatus akka dhaggeeffattan isinan jajjabeessaam. Adaraa kee dafii na ajjeesii, maaloo kana caalaa nan rakkisin, lubbuu koo na keessaa baasii. Nan obbaafadha jedheen isa kadhadheem, inni garuu rifeensa mataa koo qabee lafatti na reeba, harka koo lamaan dugda duubatti na hidhe. Bakka namni hin jirre dachee awwaaraan uwwifamte tokkotti konkolaataan lafarra na gototaa. Erga na geesseen booda fuula koo kaballaan, dhagna kiyyammoo reebichaan na dirmammeesseem. Ani maqaan koo Masarat Hirkoo Taammiruun jedhamaam. Arsii Ba'aa Sallaa anaa Boqqojjii ganda walta'ii burqaatti naladhee kanan guddadhe yoo ta'u, ijoollummaa koorraa kaasee rakkoo fi dararaa ani arge salphaa hin turreem. Haadha koo du'aan dhabus abbaa koo osoo lubbuun jiru garuu ani jiraachuuf jecha wayitan of baree kaasee hojiilee adda addaa hojjechaa, mana namaattis galee biddeena tolchaa jireenyan itti fufeem. Yeroo ijoolleen burraaqxee taphattus ani garuu lubbuu koo du'a oolchuufan kurkuraa tureem. Yeroo muriin koo ga'us tarii boqonnaa naaf laata jedhee nama tokko faana gaa'ilan dhaabbadheem. Bakka kanattis boqonnaa fudhadha jedhee yaadus akka yaade osoo hin taane gaa'elli koos dhiphuun kan guute ta'uun diigameem. Isa boodas yaalii jireenyaa ani taasisaa ture waan na harkaa fashalaa'eef, anis abdii jireenyaa amma coba bishaanii waanan dhabeef biyya jireenyaa koorraa fagaadheen biyya biraatti mana namaa ta'a jedhee yoon imala koo eegalu, achi ga'us furmaata ta'ee waan natti mul'achuu dideef ergan achi ga'ee booda gara biyya hambaa deemuun murteesseem. Kunis karaa lafaa tureem. Achis adeemsa kiyya gara biyya hambaa eegaluuf wayitan dirree daawwaa seenu rakkoo adda addaan qabanii na hidhanii qarshii na kaffalchiisuun na baasaniim. Kunis jalqaba ciniinsuu jireenya koo tureem. Anis adeemsa kiyya itti fufuun amma immoo wayitan Sumaalee ga'u hiriyoota waliin adeemsa eegallee wajjin shiftootaan qabamnee dararaa arguu eegalleem. Shiftoonni kunis billaan nu doorsisaa, kaan immoo nu biraa qaluun ajjeesanii, nun immoo qarshii nu gaafataniim. Ta'us garuu iyyannaan poolisoonni dhufanii erga nu qaqqabaniin booda harkaa nu baasaniim. Nus gammanne yoo jennu isaan immoo ofii isaanii nutti darbuun poolisoonni sun qarshii nu gaafataniim. Silaas biyya ormaa jirra mitiiree qarshii qabnu funaannee itti laannee adeemsa keenya bakka Ayyuu jedhamuun beekamutti himalleem. Achitti immoo guyyaa 3 nyaata osoo ijaan hin argin dararaa ulfaataa dabarsineem. Isa boodas wayita dooniin adeemsa eegallu dooniiwwan hedduun nu biraa kufuun lubbuun namoota hedduu darbeeraam. Adeemsa doonii yoo eegallu kan nama dhibu konkolaachisaan doonii keenya macha'a tureem. Akka inni godhatu nama yaaddeessaam. Kana gidduun dooniin boba'aa fixuun immoo yaaddoo biraa tureem. Garuu Waaqni lubbuu keenya oolchuu fedhe dooniin biraa nu qaqqabee boba'aa argannee imala keenyatti fufuun Yamaniin geenyeem. Rakkoon guddaaf ulfaataan garuu erga Yamaniin geenye tureem. Bakka Maariif jedhamuun nu geessanii biyyoota Arabaatti nu gurguruu yaadaniim. Kanneen qarshii qabdan ni baatu, kanneen qarshii hin qabne garuu as turtu jedhamneem. Wayita kana imimmaan ija koo na hudheem. Sababiin isaa qarshii argachuun ulfaataa waan ta'eefiim. Garuu waggaa tokko hojjennee isinii kaffala yaada jedhuun namoonni nurraa kaffalanii nama 117 ta'uun adeemsa keenya gara Saawudiitti taasisneem. Akkuma adeemsa keenya itti fufneen daangaa Saawudiif Yaman gidduu geenyaan poolisoonni lola nutti banuun kaan lukni irraa ciramee, kaan harkitti muramee, kaan fayyaatti faca'ee, inni kaan gubachaa du'aan namootaa lafa guutee hiriyaan baay'ee jaalladhuuf mararsiifadhu tokko kan wajjin deemaa turres dura kootti dha'amuun reeffi ishee dhufee narratti kufeem. Anis battala of wallaaleen reeffa jalatti afeem. Isa boodas joonja'aan koo yeroo muraasa booda of baruun bakkan jiruu ka'ee gaara keessa daa'imaa lafan naqu osoon hin beekin osoon socho'aa jiru adeemsa sa'aatii tokkoon booda naman argeem. Namni an arge sunis daldaalaatti na kennee deebi'eem. Isa boodas daldaalaan sun amma qarshii isaa deebisutti mana Arabaa na ergee achitti na galchee na hojjechiifachuu eegaleem. Booda Araba afaan Oromoo beekutti na gurgureem. Arabi sun immoo na fuudhee manaa na baasee bakka namni hin jirre na geessee
harka koo lamaan dugda duubatti na hidhee gaara keessa lafarra na gototaa na kabalaa na reebaa na dhiitaa yoo barbaade immoo garaan lafarra na ciibsee xiyyitii morma koo bira dabarsee lafa rukutaa awwaaraa natti makaa na rifaasisaa qarshii jedhame sana ni kaffaltamoo sin ajjeesa naan jedheem ani garuu qarshii inni jedhaa jiru waan ani hin qabneef maaloo dafii na ajjeesi akkasitti nan dhiphisin jedheen isa kadhadheem inni garuu bishaaniif midhaan malee na dararuu itti fufeem ammas deebisee yoo nan ajjeestu ta'e immoo maaloo uumaa kee sodaadhu qarshiin sii kaffalama na dhiisi jedheen isa kadhachuu eegaleem inni garuu dhiphuu daangaa hin qabneen na darareem wayyoo carraa koo maafan nama ta'ee dhaladhee Waaqayyos maaf na uume jedheen of jibbeem isa boodas akka isaatti bilbila na bilbilchiisee namoonni lubbuu kee akka hin baafne qarshii siif kaffalla jedhaniim isaanis guyyaa 2 booda qarshii walitti qabuun naaf erganii ofirraa kaffaluun namichi kun daldalaa biraatti dabarsee na kenneem innis qarshii na gaafateem isaafis kaffalee walumaa gala riyaala 14,300 kaffalee jireenya koo itti fufeem yaadi ani dubartii ta'e gidiraa hanga kana ga'u dabarsuun baay'ee waan ulfaatudhaam haasa'uun isaa baay'ee salphaatee argamus jiraatanii arguun garuu jireenya nama jibbisiisaam carraan dhala namaa kana fakkaattiim namoonni karaa kanarra deeman dararaa hedduu arguum egaa Waaqni na gargaare ani garuu amma jireenya amma ta'ee jiraadhaan jiraam isiniif immoo adeemsa akkasiirraa of qusachuuf fakkeenya ni taasiniin jetti obboleettiin keessan Masarat Hirkoo Taammiruun qindeessaaf seenessaan Phaawulos Taaddasaatiin.